Tole guyyaa irraas viidiyoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Innis paaswordii yookiin Wi-Fi fayyadamaa jiru paaswordii isaa yoo daganne yookiin immoo arguu yoo barbaanne akkamittiin arguu dandeenya. Walii wajjin ilaalla. Isa dura garuu viidiyoo kana like gochuudhaan akkasuma chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan viidiyoo barbaachisoo ta'anii fi akkasuma practically akkasuma kan haasaa mootoon ta'anii viidiyoo practically ta'anii argachuudhaaf chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe yoo gootanii faayidaa guddaa irraa argattu jechuudha. Hin gaabbitanii subscribe gochuu keessaniif hin gaabbitanii so subscribe godhaa kallattiidhaan gara viidiyoo. So jalqaba irratti gara seetingii bilbila keenyaa deemna jechuudha. Gara seetingii bilbila keenya erga deemne booddee Wi-Fi kan jedhu tuqnaa erga tuqne booddee advanced option irraa saved network jala akkuma beekamu liistii network kanaan dura fayyadamaa turre yookiin immoo Wi-Fi kanaan dura fayyadamaa turre hunda isaa arganna jechuudha. Achi keessaa kan paaswordii isaa baruu barbaanne select goona jechuudha. Asirraa fakkeenyaaf Hawaii kana yoon select godhe maaliin godha jechuudha. Mallattoo share tuquudhaanii QR koodii screenshot godhadha jechuudha. Screenshot ergan godhadhee booddee screenshot save godhanna jechuudha. Erga kana xumurree booddee kallattiidhaan gara applicationii an telegram irra isinii kaa'u linkii isaa telegram irra waan isinii kaa'u telegram irra downloadii godhachuudhaan install gochuudhaan applicationii kana banna jechuudha. Applicationii kana erga bannee booddee maal goona karaa harka mirgaa sarara sadii mataa isaarra kan jiru jechuudha. Isa tuqneetu scan image kan jedhu jira. Scan image irraa maal goona faayila keessa seenuudhaan QR koodii screenshot goone amma footoo isaa select godhanna jechuudha. So iddoo kanatti screenshot isa godhanne select goona jechuudha. Erga select goone booddee akkuma isin argitanii maqaan network yookiin immoo Wi-Fi fayyadamaa turre akkasuma paaswordii Wi-Fi kana akka kanattiin nu mul'isa jechuudha. So viidiyoo kanarraa akka barattan abdii guddaan qaba. So viidiyoo kana like gochuudhaan akkasuma chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Bye bye.